Tami mootu ni tajaajila dileessi godhuu deemtutu ni tami laata. Hai siiniin ni adaaboo barmicaa'uun hin bareeddi jennaan simbira halkanii fakkaatti harmulaa ijatan. Yaa hiriyaa kiyya sii akkana ta'u takkuu si argee hin beeku. Tami laata akkana si goote tumi. Hai leenca koo siiniin ni adaa bare isiin sun micaa'uun sun bareedinni isii mulaa ija kana fakkaatti bare. Sanuu dhiyeenna biyyarraa dhuftellee beeyte akka carraa taanee wal baranne garuu maqaan isiillee Siifan jedhama bare. Siifanii mucayyoo xiqqoo dhiyooma tana biyyarraa dhufte ta dhiyooma tana dalagaa seente takkaayyuu sira. Siifan dhiyooma tana dalagaa seentee fira isii argannaan dalagaa irraa baate. Anuu guyyaa san guyyaa isiin fira isii bira dhuftu dalagaa irraa baate achitti wal baranne bilbila gaafa san irraa fudhadhee ture. Kinoo amma jaalala seennee yoo haasawa keessa fagaanne. Jaalala seennee? Turree mimayyaadhaa kalee taate. Mucayyoo sanniin beekaa barra. Anatu geesse dalagaa sanuyyuu irraa baate. Si ati duniyaa kanarraa wanti wallaaltan jiru koo. Takalee biyyaa dhuftellee moo? Waan nama ajaa'ibsiisa. Hayi mucayyoo bara anatu dalagaa seensise dhiyooma biyyarraa dhufte. Hangasumatti dalagaa seensitee irraa baatetiin ammas deebitee irraa baatee hangamitti jaalala eegalte? Ati eessatti arguu turtee koo? Hayi siin galuu sila torbee lama dura natu dalagaa seensisee siin jedhaa jira bara naggeesse dalagaa sana. Ooyan ka jedhu sila akka micaa'uun sun hin bareeddu nama maraachitu naa laaltu. Ni bareeddi baay'istee bareeddi garuu waan nama akka keenyaa kanan ta'in nama hedduu ni maraachiti. Ooyaafoo mee atillee irraan dabaltee nama maraachin amma isiin isii arguu isii bira deemaa jira isii wal argina jedhee garuu kan innaa laalu micaa'uu san wanta naan duratti irraa beeytu jira qoonni. Wanta irraa beeytu yoo jiraate natti minaan jette isaa isiin haaraa ta'uu fi ani dalagaa isiin dhaquu qofaan beeka. Akkas taanaan ka waan kaan walumaan barraabsaa hiba kiyya. Duuba ka har'a isii bira deemuuf deemaa jirta jechuudha. Mee amma isii bira jira malee qalbiin tiyya cina jira. Mee uffata akkam uffata jettee isaa? Mee kanneen keessa na filachi. Kamtu taa'ee na laala. Waa. Mee suufa kanaa diradhu moo shamisa sanaa diradhu moo kootumaa diradhu mee. Dhageessa haraka ijoollummaa kiyya si gorsaate yoo laaltu suufa kanneen kana uffattee yoo adeemtu taate mucayyoo waan isii jaalattee booddee isii dhiiftu fi yookiin nama guddaa wayiifaa waan itti fakkaatuuf uffanni sirra jiru kun agartee uffata raabbaraati laata gartee ofirraa qabdu kun amma isii biratti uffata akkanaa kana sirraa deema malee uffata kana uffattee dhahinaan kun ilaal godhu ta'an kana jaalattee godhu nagataa si jira si jetti laal kanaafuyyuu kana uffanni raabbaraa kana laal dhugaa waaqa kana sirraa deema laal akka ajaa'iba sirraa deeman si jedhu dhugaa akka ajaa'iba kanuma shittoo buqqisee cabsee jira keessumaa dhabu ittiin cabsee ati ariifata malee maaliif yoo jette har'a laal uffata raabbaraa kana diratti yoo dhaqin shittoo ofirratti cabsee dhaqa jennaan kaa boru laal yookiin shittoo san fidi siin jetti yookiin akkasii san naafis siin jetti ati guyyarraa marma shittoo dhaabattaa jiru kanaafuyyuu yeroo awwalaa kana laal shittoo dibattee dhaqe. Achumaanuu mucayyoo kana bira yoo dhaqxe anumatu dalagaa geessee hanga xiqqoos taatu si dura ni beeka jechuudha. Kanaafuu madaalli barbaachifti mucayyoon kanaafuu madaaluu qabda. Shittoo dibattee ofitti cabsitee akka ta'e jira. Kanaafuu jira uffanni sirraa deemu uffata raabbaraa kana dha. Kanuma kan an akka hiriyyaa tokkos gorsee jira. kanas waan hiriyyaan nama jaalate bara hin ta'a. Waan hin taane jiru duniyaa hundaafuu amma hin deema sa'aatiin natti alfatee jira. Wajji deemnaare. Amma wajjin deemnu amma biisii irraa ragootee jirta. Akka intarneetni mana kiyya hin jirre ni beektamti. Kanaafuu intarneetni waan mana kiyya hin jirreef intarneeta xiqqoo fayyadameetiin baatii ati deemuu ni dandeessa. Haya hundaafuu nama sardameera areeffadheetu mee. Ati yalla innaa baatu mana qolloo fi anamma hin deema. Rakkina qabu. Qolloo fi bayya. Rakkina qabu. Qulfii bakkuma duraan keettu sannaa kaa'e haa. Rakkina qabu. Yalla jabaatu si. Yaa milkeetu kaa. Haayee baay'ee godhe. Waan ajaa'ibaati. Mucayyoo bareedduu akkas jirtu san osoo aniin dalagaa geessee gaafa awwalaa isiin haaraa dhuftu san irraa qeebalee mucayyoo sana isiin xiqqishoo dalagatti jedhee ani bira taa'ee eegu sababuma mana fira isaanii beekan nyaachuu deema. Osoo anuu hin nyaatin inni nyaachuu deema irraa dalaguu qaba. Kun hin ta'u kun waan ta'u miti. Ani anaa miti kaayoo amma irraa dalage. Amma irraa dalage agarsiisa. Wanna ani balleessin keessaa guyyaa isii dalagaa seensisan lakkoofsa isii irraa hambifachuudha. Kanaafuu
anuma aarifa guddaadha. Amma bilbilee fiitti hima. Tulluun immoo maal dhaga'ee bilbile? Gidiraa wayitiif bilbilee rabbiin isaa tuulu. Hello? Siifan na beeytee ana tulluudha barka dalagaa seensisani. Akkin jedhe mucayyoo ani ka dalagaa seensiseef bar of jijjiirtee maatii kee jijjiirtee akka gosaa fi aalee fi biyyaaf akka taatuuf malee akka laal nama ati hin beekne wajjin jaalala gaggeessituuf miti. Eewu jettee? Abdii jettee? Isuma kaa'ee isa malee ka biraatu jira. Kanaafuu yaada waan inni ta'ee hin beeka bara. Keessa isaatiif ala isaatiin beeka. Ati immoo waa'ee abdii maal beekta? Wanni beektu maaltu jira? Hojii nageessite hojii nageessuu kee malee waa'ee kiyyaaf tan isaa maaltu si galchisi? Mucayyoon akkuma si godha sila. Isa barnaa dubartoonni magaalaa kanaa hundi isaaniitu jechuudha. Karakkinna irraa hin himanne hin jiranii bara. Maal taate sila? Afachu jechi kee takkanaaf hin galle isa Faatima taate wanna beektu jira akkana. Waa'ee isaa wanni beektu yoo jiraate telefoonaan oduun ta'in walagarreen natti hin takkan wanna hundumaa. Dhageessa silaa barka sitti jarjaruu qabu ana ture bar isaa iyyuu miti. Ani namni nagaa kun miskiinni nama na himatu tokko hin beektu bara nam tokko na himatu ana lafa kana irratti. Eeyyeen akkuma atuu nagarte sanii bara wayi sitti jarjare dalagaa si geesse achi san dura si bilbilee beeka nagartee miti dalagaa si geesse achiin booda sitti hin dubbanne laala. Maaliifuyyuu sitti jarjaruu waan hin barbaadiniif. Ammas dhageessa wanti ani kana hundaayyuu sitti himuuf wanti akka uummanni kuunuu baanu sitti raabuuf jechuudha. Waan gaafa awwalaa si argee waan akkasitti bareedduu xiqqoo san taateef san malee immoo waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf malee ani waan biraatiif si gorsaa hin jiru. Hin jarjari waan hundaafuyyuu siifi ka si gorsu laala ofiifi miti. Dhageessaa siifan ati jechuun bira waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf mucaan kun akka ijoollee dhalaa yookiin dubara biraatitti taphatu san itti taphatee sitti taphate taanaan anaaf isa namni wal ajjeesiisuuf deemu sii jechuudha. Sitti wal dhufichiisiisuuf deema. Beekuu qabda waan
Tulluu noo maal ta'e bilbila irra cufe. Maal akka isaa san namaa wal dhabe moo? Maali kaa tulluu koo adda maaltu bade? Wayi ana tulluu. Aniin kun ajaa'ibaati bara. Dallaalummaan tun nama baasti. Dallaala ariifa ta'ee miti. Siifan mucayyoo bareedduu san abdiin na bira mana ofiitti na dhiisee na biraa bahee barbara dhaqee dhabe. Ani immoo sammuudhaan isa mo'adhe jechuudha. Waaw! Kanaafuu haala siifan harka kiyya galtee jirti jechuudha. Waan guddatu sadi fe'adha. Tulluun nagaa ta'ee bilbila isaa cufatu. Maal ta'e laata? Dhaqee ilaaluun qabu. Wayi. Maal cinqinadha maal mana mudataa laata? Cinqima akkamtu na mudatu jira? Beekuun nan deeme rakkinadha. Siifan inti jallee yaada jijjiirte? Innis bilbila narra cufate? Maalumatu maal ta'e yaada? Dhaqee baruun qaba rakkina kana. Dhuftee siifan? Waa bakka nagaa dhufte. Akkam jirta? Nagaa gadi? Taa'ee asumaan taa'e. Akkam nagaa dhufte? Bakka nagaa dhufte. Waan dhuftu sin seene iyyuu nan. Meetumaan wanni ati kootu aadaa tokko sitti beektee naa beellamte san wanni abdii irraa beektu tokko maaltu jira. Wanni hundumaa takka irratti himte odoo takka ishiin dhoksin. Bakka na gaafatte waan gaarii na gaafatte abdiin nama badaadha. Dhalaa hedduu wajjin deema. Dhalaa hedduutu magaalaa kanatti dhalaa hedduutu maqaa isaa balleessa. Maqaa jechuun dhalaa hedduutti taphatee ture jechuudha. Kanaafuu jechuudha abdiin shamara hedduutti taphatee jira. Abdiin kaminni isa akkatti gabaaba samu moo abdiin maqaa baay'ee jira nama biraatu tokko sitti fakkaate. Abdiin tokko jedhani kan biraan jiru. Ana akkamiitiin hin beektaa oona sitti fide. Abdiin bara baay'isee beekan seenaa isaatii fi haala isaa hunda beeka. Kanaafuu abdiin nama badaadha. Ati immoo obboleettiitii fakkaata. Sii xiqqoo tana sii dhiyoo biyyarraa dhufeetiin osoo laal qaama keetuun hin jijjiiratin osoo immoo mallaqa dhufteen sanuun deebisii warra kee osoo hin qarqaarin akkamitti abdii wajjin wal jaalattaati. Kun immoo dhugaan ta'u akkamitti si amanaani kan. Naaman waan rakkina qabu suuta keessa naaman rakkoon qabu waan hundaafuyyuu. Ana nagarte guyyaa dalagaa si seensi jirra guyyaa tokko sitti dubbadhee beeka si bilbilee beeka rakkoon tun immoo sirra ga'uuf kaananiin immoo si bilbile akkatti laafiseetiin suuta jechuudha suuta si bilbile yaa meeqa akka dalagaa seensise ni beektan. Dalagaa reena seensistu obboleessa kiyya dubbii bitan amantiin ta'u. Kanaafuu anis si bira dhufe gaarummaa kee natti mi jechuuf odoon ta'in eessatti akka inni waan badaa dalagu natti mi eessatti sin jedhe malee gaarummaa kee akkanaaf ibsituuf miti as bira dhufe. Dhageessa abdiin waa hedduu balleessaa jira jechuudha shamarran hedduu fakkeenya mucayyoo dhiyoo dalagaa si barbaada wajjin dhufte sana isii jechuudha itti taphateetiin gadhiisa jechuudha san immoo san diddu taanaan asirra immoo waa hedduutu jira agarsiisuu danda'a. Footoo kana ni gartaa? Mucayyoo bira jirtu sana ni gartaa? Waggaa dheeraa dura jechuudha itti taphate mucayyoo sanatti ammas immoo yoo barbaadde hedduu isaaniitu jira. Sanis yoo kabiras yoo barbaadu taate biyyoon hedduutu jira jechuudha magaalaa kana keessa. Kun garuu ija kootii miti. Isuma. Kanaafuyyuu biyyoon hedduus jiraachuu danda'a as keessatti agarsiisuu danda'a hedduu jiran immoo. Hayyee galatoome ati waa hundaafuu. Kuni galata hin barbaachisu ati kanaafuu obsi hinja wanti hin jedhiniiti. Wanni si aasu kun jiru. Isa ati waan hundaafuyyuu obsuu qabda laala. Harki kee na dabatu akkuma ija keetii qalabbisaa harki keetirre. Dhageessa waan tokko si gorsu mucaa kana jechuudha. Haalli isaa badaadha hojiin isaa badaadha. Kanaafuyyuu ati dhiyoo biyyarraa dhufte mi'a akkamitti yaaddee ibsudha akkamitti yaaddee mucaa kana jaalachuu dandeesse. Namni jaalatan hedduu osoo jiru jechuudha. Gartee gaafa dura si argeetiin dalagaa si seensisu baay'isee bareedduu turte jechuudha. Onneen kiyya gaafa si argirraa akkana hodhatara akkana. Ni dhaata jechuudha akka qamaduu si baana beektaa. Onneen kiyya torba rukutaa kan jedhu sanitti jechuudha. Akkasitti torba na rukute jechuudha. Miti torbaan dhageessee qaama usnarra jedhati maaliif waa'ee keetii waan gaarii natti haasa'u. Dhageessitti maatii. Yoo jaalachuu qabaate jechuudha nama akka kiyyaa nama dallaala gartee miti nama hedduutu na beeka jechuudha. Nama namni hedduu beeku nama yoo dhaabatellee dhaabanni isaa dheeraa gartee guddaa yoo badheeraa fagootti argu ni gartaa miti. Waan tokko sitti himu. Kanaafuu nama akkasii jaalachuu qabda. Dhaabbata keetiif maaliin kee anaaf uumaa onaaf hin godhu shi. Dhagahin dogongorii obboleettii keessi gorsan dogongorii. Kanaafuu asitti dubbadhee beektaa gartee obsee laala obsee guyyaa si argisan irraa hanga har'aan kana ture jechuudha obsee. Garuu immoo akkasii jaalladhu barsiitti himne. Kanaaf afaan keetiin nama hin dallaliin lammata. Dallaala miti bullaa dubbii dhugaa sitti himaa jira.
Dallaaluma dhuguma akkuma dalagaa nama seessistu sanitti irree soba keetiin irree nama dallalta. Waa'ee isaa akkamitti beekte mee takkaanatti? Hay waan garre isla kana hunda sitti garsiisee bara waan asii. Eessatti wal beektanaatiif inni? Anaaf inni wal beeku osoo hin ta'initti namoota inni waan kana hunda irra geessisetu waan kana hundaayyuu isaanirraa argadhe viidiyoo kana hunda. Egaa akkas ta'e egaa ati dhugumaan na jaalattu ta'e waan tokko akka na gargaartuuf fedha. Inni immoo maal akka ta'e beektaa? Dalagaa badaasaa kana jechuudha. Gizee inni wanta akkanaa dalagu anaaf irree naa bilbilitoon ija kootiin arguu qaba. Kanaafuu gartee jirtaa bara kana caalu eessaa si fiduu dandeenya. Kumbichaan dhugaan ta'u namoonni hedduun isaanii sooraadhaan jireenya namaa balleessaa jiran waan ta'eef lammataati waa'ee kana keessa seenuu hin qabdu. Kanaafuu iyyuu na amanuu qabda. Kanaafuu waan asin jedhe godhuu qabdaati immoo akkasii amanutti. Ayyee taa'ee ammas wanti amansiisuu jiraati taa'e. Ayi siitan xiyya. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Urga guyyaa si argeetirraa sin jaaladheeni. Kanaafuu waan jaalalli keenyatti jiruuf hanga irraan tanaa obseetiin taa'ee obsaan si eeggataa ture. Kanaafuu na amanuu qabda. Ani waan si sobe tokko jiru. Dhugaa waan si jaaladhuufi malee. Abdi!